Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO ergaa hidhamanii hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne maatiin himanii jiru. Lubbuun daa'imaa tokko darbuu hordofee hidhaan waggaa 11 fi murteen du'aa kan itti murtaa'e aadde Leelaa Naasirii fi birrii miliyoona 36 ol sassaabamee jira. Namoonni Wallaggaa irraa buqqaanii naannoo Amaaraa qubatan mootummaan dirqamaan nu deebisuuf jedhani. Oduu kennaa biyya alaatiin gaggeessitoonni waraanaa lolaa magaalaa Wudmadanii irratti mo'aman ni adabamu jedha Alburaani. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO ergaa hidhamanii hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne maatiin himanii jiru. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO Kumsaa Dirribaa obbo Abarraa Dirribaa ergaa hidhamanii gara baatii tokko ta'us hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne dhagahameeti jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO Kumsaa Dirribaa yookaan immoo baay'inaan Jaalmarroo jedhamuudhaan beekaman kan ta'e obbo Abarraa Dirribaa erga hidhamanii gara baatii tokko ta'us hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne maatii irraa Addis Istaandaardiin odeeffadhe jedha. Obbo Abarraa Sadaasa 27 bara 2023 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu iddoo addaa Keellaa jedhamutti guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 7tti miseensota humna nageenyaatiin humnaan butamuu namni taatee sana arge yeroo isaan himuudhaan OFM isiniif gabaasuun kennan yaadatama. Ergasii gara magaalaa Bishooftutti geeffamuudhaan buufata poolisii naannoo Saarkilii jedhamutti lafa jalatti hidhamanii akka argaman odeeffachuu namni maatii isaanitti dhiyeennaan quba qabu kun himeetti jira. Obbo Abarraan erga to'annoo jala oolfamanii torbaanonni kan lakkaa'ame ta'us hanga ammaatti mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi maatii waliinis wal qunnamuudhaaf akka hin eeyyamamneef odeeffannee jirra. Isa arguun kan hin eeyyamamne waan ta'eef odeeffannoo miseensa poolisii dhimmichaatti dhiyeennaan quba qaburraa arganneen Abarraan magaalaa Bishooftuu iddoo Saarkil jedhamu addatti lafa jalaa harkaa fi miila hidhamee akka argamu dhageenye jedha namni maatitti dhiyeennaan quba qabu kuni. Kana malees namoonni eessa buutee isaa iyyaafatan 3 fi kanneen maqaan isaanii bilbila isaa keessatti argame 7 akkasumas haadha qabeenyaa mana isaaniif yookaan obbo Abarraadhaaf kireessite poolisiin to'atamee jiraas jedhanii jiru. Namoota Abarraa wajjin hariiroo qaban hundaa adamsaa jiru kan jedhan namni kun namoota isa waliin hariiroo qaban biroo sodaa hidhaa irraa kan ka'e mana isaanii gadhiisanii dhiyeessanii jiru. Doorsisaan poolisii hin dhaabbannes jedhee jira. Abbaa ijoollee 8 kan ta'an obbo Abarraan kanaan duras jalqaba bara 2021 keessa qabamanii erga waggaa 2 hidhamee booda dhuma bara 2022 keessa gadhiifamuus sana boodaas nageenya isaaniif yaadda'uudhaan qe'ee fi maatii isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaatti argaman dhiisanii gara magaalaa Burraayyuutti galuu maatiin himeetii jira. Lubbuun daa'imaa tokko darbuu hordofee hidhaan waggaa 11 fi murteen du'aa kan itti murtaa'e aadde Leelaa Naasirii fi birrii miliyoona 36 ol sassaabamee jira. Hidhaa waggaa 11 booda maatiin daa'imman jalaa duute murtee du'aa Riyaalaa Suudii birrii miliyoona 2 bakka akka bu'u erga heeyyamanii booda dulli maallaqaa kan walitti qabamu guuramaa turuun isaa ibsamee jira. Dabalataa isaa Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Biyya Saawudiitti lubbuun daa'ima tokko ba'uu hordofee lammii Itoophiyaa kan taate Leelaa Naasir hidhaa waggaa 11 fi murteen du'aa itti murtaa'e birrii miliyoona 36 ol walitti qabame. Hidhaa waggaa 11 booda maatiin daa'imni jalaa duute murteen du'aa Riyaal Saawudii miliyoona 2 bakka akka bu'u erga heeyyamanii booda dulli maallaqa kan walitti qabu guuramaa turu ibsame. Waggaa 11 dura akkuma nama kamiittuu jireenya ofii fi kan maatii isii jijjiiruuf gara biyya Saudi Arabiyaa kan imalte aadde Leelaa Naasir wallabbii maatii bira hojjettuu fi isii jidduutti uumame daa'imni ganna 11 miidhamee ji'ootaaf yaalamaa erga ture booda lubbuun darbe.
lubbuun daa'imaa darbuu hordofee to'annaa seeraa jala kan oolte aadde Leelaa Naasir hidhaan waggaa 11 fi duutii itti murteeffame. Waggaa 11 mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti kan dabarsite Leelaan murtiin du'aa osoo isii eeggatu maatiin mucaa murteen du'aa Riyaal Saawudii miliyoona 2 akka bakka bu'u gaafachuu hordofe. Haadhaa fi abbaan Leelaa birmannaa lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa gaafatanii birrii miliyoona 36 walitti qabamu koreen dhimma kana irratti hojjetaa ture ibseera. Walta'iinsi koree deeggarsa Leelaa walitti qabuu fi faawundeeshinii Kaalidiin walgahii hoteela Shaaraatan keessatti adeemsifameen herreega baankii maqaa maatiitiin Itoophiyaatti baname irratti birrii miliyoona 33 akkasumas maqaa Leelaa fi maatii daa'ima lubbuun dabarteetiin Saawudiitti banameen Riyaalli Saawudii 200,000 fi 50,000 walitti qabamu gorsaan addaa pirezidaantii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Ustaaz Abubakar Ahmad ibsaniiru. Barreessaa olaanaan dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hamid Muusaa majlisni rakkoo kutaa hawaasa kamuu mudate furuuf kan hojjetuu fi hawaasa moggaa kan dhaabbatu ta'uu ibsaniiru. Maatiin Leelaa Naasir imimmaan waggaa 11 uummanni Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa waan nurraa haqeef gammachuu guddaatu nutti dhagahama jechuun ibsanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa adeemsa seeraa intala isaanii gara biyyaatti deebisuuf barbaachisu hunda xumuruun gara biyyatti akka deebisuuf gaafataniiru. Namoonni Wallaggaarraa buqqaanii naannoo Amaaraa qubatan mootummaan dirqamaan nu deebisuuf jedhani. Namoonni lixa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraarraa buqqaanii naannoo Amaaraa keessa qubatan mootummaan dirqamaan gara Wallaggaa isin geessuudhaaf akka jiru jechuudhaan BBCtti himaniiti jiru. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Namoonni lixa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraarraa buqqaan naannoo Amaaraa keessa qubatan mootummaan dirqamaan gara Wallaggaa isaan geessuudhaaf akka jiru BBCtti himanii jiru. Qondaalonni ittisa to'annoo fi balaa naannoo Amaaraa garuu namoonni buqqaanii turan humnaan osoo hin taane kanneen deebuudhaaf fedha qaban godinoota Wallaggaa bakka nagaan jiru akka qubsiifaman ibsanii jiru. Gaggeessitoonni kanaa jedhanii malee namoonni bakkeewwan akka Garaadoo Jaarii, Kutaa Baarii fi Hayfiqii fi bakkeewwan biroo qubsiifamanii turanii dirqamaan gara Wallaggaa geeffamaa akka jiran BBC'n natti himanii jiru jedhee jira. Gara lixa Oromiyaatti deebuudhaaf fedhii kan hin qabne taanus guyyoota muraasa keessatti gara qe'ee keenya akka deebinu nutti himamee jira jechuun namoonni hedduun dubbatanii jiru. Bakka irraa dhuftan amma nagaan jira deemuu dandeessu nuun jedhan kan jedhani deemsi keenya wiixata dhufu yookaan immoo muddee 26 bara 2023 waaree booda akka ta'es nutti himamee jira jedhanii jiru. Deebuu hin feenaa garuu nagaan hin jiru kan jedhan jiraattonni nagaan jira kan jedhan soba ta'uu deebuu ni feenaa garuu nageenni hin jiru nageenni jira kan jedhan soba waan ta'eef firoottan keenya achi jiran irraa bilbilaan odeeffannee irraa adda baafannee jirraas jedhanii jiru. Namni Wallaggaarraa buqqa'uu dubbatu kun bakka amma itti deebi'aa jedhan kanatti nagaan erga dhabamee waggaa 5 akka guutes dubbata. Namoonni kun akka jedhanitti wiixata dhufu gara Wallaggaa hin deemna yoo ta'e bakka amma qubatanii jiran keessaa dirqamaan akka baafaman itti himamuu ibsanii jiru. Namoota achi yookaan Wallagga jiran bilbilee gaafannus yaaddoo keessa jirru kan jedhan yoo ta'u manni baaburaa hin jiru bu'uuraaleen misoomaa hedduunis akka hin jirre dubbatanii jiru jedhu. Namoonni lixa Oromiyaa Wallaggaarraa buqqa'uun dubbatan kun yaaddoo nageenyaa qabanirraa kan ka'e gara lixa Oromiyaa akkamitti akka deemnu qondaalota mootummaa yoo gaafannu muddee 26 hanga 29tti kaambii keessaa hin baatan yoo ta'e qaamni dhimmi ilaallatu dhufee isin baasanuun jedhanii jiru. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatti qondaalota waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa kan ta'an obbo Muhammad Sayyid gama isaaniin namoonni buqqaanii turan naannoo nageenyi bu'uuraa akkasuma qubsiifamanii jiranitti humnaan akka deebi'anii fi dhiibbaan akka irratti hin godhamne ibsanii jiru. Namoonni kunniin bakka dhufanitti deebuudhaaf fedhii kan hin qabne yoo ta'e immoo hawaasatti makamanii jiraachuu akka danda'anis obbo Muhammad himanii jiru. Bakki qubsiifamaan misoomaaf kan barbaadamu yoo ta'e hawaasatti makamuu yookaan immoo kaambii birootti dabarfamuu ni danda'as jedhanii kanneen deebi'uudhaaf fedha hin qabne yoo jiraate ammoo sababa deebi'uudhaaf fedha hin qabaanne qulqulleeffannaas jedhanii jiru. Komishinii sagantaa ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraa kan ta'e Obbo Tasfaayee Baabilaa gama isaaniin guyyaan buqqaatonni kun itti deebi'an akka adda hin baane ibsuudhaanis haala isaan itti deebi'uu danda'anis akkanaan ibsanii jiru. Dirqamaan deebisuun hin jiru kan jedhu Obbo Tasfaayeen garuu immoo iddoon qubsimaa amma jiran itti fufiinsa hin qabu kan jedhan bakkeewwan nageenya amansiisaa fi bu'uuraaleen misoomaa jiran koreen deemee erga mirkaneessee booda ni deebi'u jechuudhaan bakkeewwan isaan deebi'uu danda'an tarreessanii jiru.
akka isaan jedhanitti bakkeewwan namoonni kunniin itti deebi'an godina Horroo Guduruu Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa fi Shawaa Lixaa akka ta'es ibsanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin gaggeessitoonni waraanaa lolaa magaalaa Wudmadanii irratti mo'aman ni adabamu jedha Alburaani. Ajajaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Alburaan magaalli Wudmadanii tarsiimawaa taate harka humna addaa yookaan RSF itti kufuu isiitiidhaa fi dadhabina gaggeessitoota waraana biyyattiiti jechuudhaan komatanii jiru. Dabalataa gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. The ongoing fighting between Sudan's military and the paramilitary group Rapid Support Forces, commonly known as the RSF, has forced up to 300,000 people to flee their homes in a province that had been a safe haven for displaced families in the war-torn country. It is the Jazeera province known as Ajajaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Alburaanii magaalli Wudmadanii tarsiimawaa taate harka humna addaa yookaan RSF itti kufuu isiif dadhabina gaggeessitoota waraana biyyattiiti jechuun komataniiru. Waraanni biyyattii magaalaa guddoo naannoo Jazeeraa kan taate Wudmadanii osoo humna addaa wajjin wal hin lolin gadhiisanii bahuu isaaniitti Alburaaniin hedduu mufataniiru. Waraana Suudaanitti ija 8tiif gaggeeffamaa ture kanaan jiddu galeessa biyyattiitti kan argamtu bulchiinsi Jazeeraa bakka nagaa fi namoonni lafa lolli jiru itti baqatan turte. Humni addaa magaalaa Wudmadanii to'achuu hordofee namoonni 300,000 ta'an bulchiinsa Jazeeraa gadhiisuun baqataniiru. Magaalattiin harka hidhattootaatti erga kuftee guyyaa 4 booda Jeneraal Abdul Fattah Alburaaniin sababa dadhabina gaggeessitoota waraanaatiin magaalattiin harka humna addaatti kufuu uummataaf ibsanii. Gaggeessitoota maaltu nadibeedhaan kana raawwatan hunda itti gaafatama goona. Kanneen magaalattii gadhiisanii bahuuf ajaja kennanis araara tokko malee akka itti gaafatama taasifna jedhan Alburaaniin. Loltoonni fi ajajoonni waraanaa bakka sana turan battalumatti magaalattii gadhiisanii maaliif akka bahan qorannoo akka gaggeessu waraanni biyyattii beeksiseera. Humni addaa Suudaan ammoo guutummaa bulchiinsa Jazeeraa to'achuusaa beeksisaa ture. Dhaabbileen deeggarsa namoomaas hojjettoota isaanii bulchiinsicha keessaa baasaa jiru. Ji'a Iblaatii kaasee humna waraanaa Suudaan lolaa kan jiru humni addaa biyyattii magaalaa Kaartum parsantaa 70 to'ateera jedhama. Akkasumas lixa Daarfur harka caalu humna addaatu harka qaba. Magaalaa Wudmadaniitti yeroo humni addaa lola banu Daayireektara Elsaadii Elnuur achi akka turan himuun namoonni nagaan jeequmsa guddaa keessa akka galan BBC'f himaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangamaa turani. Oduu sin dhageessuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.